Oduu maddeen Awurooppaatti argannetti yoo ceenu Premier League England torbee 24ffaadhaan boru Arsenal gara injifannootti deebuuf Elland Roadittiin Leeds United waliin taphata. Boruma Chelsea West Ham Liverpool Newcastle waliin taphatu. Dilbata Manchester United Fulham Tottenham Manchester City waliin taphata. Abbabaa Lamaayyoo. Over comes the corner. Header comes in and Arsenal have taken the lead. Leeds United taphoota Premier League England jaas dhiyeenya Arsenal waliin murkateen injifachuun dandeenye. Taphoota afurii mo'amee lamaan qixa bahe. Ta'us taphoota liigichaa 5 darbee Elland Roaditti osoo hin mo'amin imalaa jira. Torbee 24ffaa Premier League Englandiin boru sa'aatii 12 irraa eegaluun Arsenal dirree finala Elland Roaditti Leeds United waliin taphata. Dursaa liigichaa Arsenal boru dirqama qabxii 3f ijibbaata falmata. Zagganars taphoota Premier League England 3 darbee murkatoota isaa injifachuun dandeenye. Manchester United mo'amee Liverpool fi Nottingham Forest waliin qixa bahe. Taphoota kanneeniin goolii 2 qofa kilaboota irratti galche. Kana keessaa tokko taphataa United Lisandro Martineztu garee ofirratti galche. Carraa goolii uumuuf kan rakkate Arsenal taphoota liigichaa 3 darbeen sochii taphaatiin goolii son galchiin dirreedhaa bahe. Roobii darbee Champions League Eurooppaan turtii guyyoota 357 booda filannoo jalqabaan kan taphate Kavas sochii abdachiisaa mul'ise. Taphichaan goolii tokko galchuun goolii Victor Gyökeres galche mijeesseef. Marsaa jalqabaan Arsenal goolii 5-0 Leeds United injifate. Boru qabxii 3 milkeeffannaan garaagarummaa Manchester City fi Aston Villa waliin qabu gara qabxii 7tti bal'isa. Chiesa, Salah, lovely dummy, Liigichaan hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuuf morkachaa kan jiran Liverpool fi Newcastle United boralkan sa'aatii 5 irratti Anfielditti waliin taphatu. Kilaboonni kunneen garaagarummaa qabxii 3 qofa wal caaluun gara dirree seenu. Liverpool qabxii 36 sadarkaa 6ffaa, Newcastle United 33 sagalaffaadha. Torbee 23ffaan Liverpool Bournemouth, Newcastle United ammoo Aston Villa mo'amuun gara injifannootti deebi'uuf falmatu. Roobii darbee Champions League Awurooppaan goolii darzana walakkaa Karabaa irratti kan galche Liverpool taphoota Premier League England 5 darbee injifannoo malee imalaa jira. Kanneen keessaa afuriin walitti aansee qixa bahuun tapha tokkoon mo'ame. Liverpool Anfielditti qabxii 3 boruu argachuu baannaan leenjisaa kilabichaa Arne Slot daranuu dhiibbaan irratti heddummaata. Boruma galgala sa'aatii 2:30 irraa eegaluun darbii Londoniin Chelsea West Ham United simata. Dilbata City ufuun sa'aatii 11tti Aston Villaan Brentford kaka'umsa irratti kan argamu Manchester United Fulham Nottingham Forest Crystal Palace simatu. Tapha cimaa torbee kanaatiin sa'aatii 1:30 Tottenham fi Manchester City morkiin taasisan xiyyeeffannoo argate. Marsaa jalqabaatiin Etihaditti Tottenham goolii 2-0 Manchester City injifate. Liigichaan taphoota 5 darbee keessaa immoo Tottenham 3 injifachuun Manchester City irratti olaantummaa qaba. La Liga Spainin boru Barcelonaan Elche waliin taphata. Gahumsa walitti fufinsa qabu agarsiisuuf rakkachaa kan jiru Real Madrid dilbata Rayo Vallecano waliin taphata. Abubakar Abdallah. First time ball, what a ball that is, put Ferran Torres through on goal, and the second goal is there. La Liga Spainin boru dursaa liigichaa Barcelonaan tapha gara Stadio Martinez Valleroon imaluudhaan Elche waliin morkatu injifachuun dursummaa isaa gara qabxii 4tti bal'isuudhaaf taphata. The Blaugranan qabxii tokkoon Real Madrid caaluudhaan liigicha dursuu irratti argama. Champions League Awurooppaattis roobii gooliiwwan 4 boqonnaan booda galcheen Copenhagen 4-1 injifatee kallattiin marsaa 16 gahuudhaan aamilee gaariirra kilaba jirudha. Gareen Hansi Flick La Ligaan dirree ofiitiin alatti riikardii gaarii kilaba qabudha. Taphoota 11 keessaa 7 injifachuun qabxii 22 argateera. Elche waliin yoo taphatus riikardii gaarii qaba. Erga 1974 as kilabichaan mo'atameen beeku. Erga si'as dorgommii hundaan taphoota 11 walitti aansee Elche injifateera. Tapha kanaaf Jaabii fi Christensen miidhama jilbaa isaa mudateen hin taphatanii. Pedriinis miidhama maashaa qaba. Frankie de Jong tapha Copenhagen mo'ataniin adabbiin taphachuu baatus amma tapha La Ligaatiin gara taphaatti ni deebi'a. Real Oviedo Girona waliin Osasunaan Villarreal Levante Atletico Madrid waliin taphatu. Navarro and doing so. There's Mbappé. Kylian Mbappé right at the start of this second half. Dilbata Real Madrid injifatamu Champions League dhaan isa mudateen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf Rayo Vallecano waliin taphata. Gareen Alvaro Arbeloa roobii darbe Lisbonitti Benficaan 4-2 injifatamuun kallattiin gara marsaatti aanutti osoo hin darbin hafuun ni yaadatama. Los Blancos La Ligaan taphoota 5 darban walitti aansuudhaan injifachuun garaagarummaa Barcelona waliin qabu gara qabxii tokkootti dhiphiseera. Garaagarummaa kana eeguudhaan morkii waancaa cimsachuudhaaf taphata. Kilabichi taphoota 7 Rayo Vallecano waliin taphate keessaa 2 qofa injifachuu
jechuun seenaan qabu gaarii miti. Tapha kanaaf Rudiger miidhamaan taphatu. Rudiger waancaa mo'amootota Spain tapha Atletico Madrid waliin taphataniin miidhamni isa mudachuun isaanii yaadatama. Amma guutumatti fayyuu dhabuu isaatiin taphachuun isaa shakkiidha. Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy'n taphattoota biroo ammas miidhamarra jirani. Dilbatuma Real Betis Valencia waliin, Hetafe Celta Vigo, Athletic Club Real Sociedad waliin, Wixata Sevilla Mallorca waliin ni taphatu. Fiigicha Barcelona qabxii 52 yoo dursu Real Madrid 51 itti aana. Atletico Madrid qabxii 44, Villarreal qabxii 41 sadaffaa fi afuraffaadha. Mbappé straight down the middle from Kylian Mbappé. His 21st league. Ramaddiin Champions League Awurooppaa har'a Champions League Awurooppaan kilaboonni sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaa qabachuudhaan marsaa mo'atanii darbuuf kallattiin ga'an adda ba'uun ni yaadatama. Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon fi Manchester City kilaboota kallattiin darbanidha. Kilaboonni sadarkaa salgaffaadhaa hanga 24ffaan golaban immoo tapha dhaqaaf galaa taphachuudhaan kilaboonni qabxii walii galaan injifatan 8 hiree fi baru. Kilaboota 16 kanaaf immoo har'a Switzerland niyoonitti ramaddiin ni baha. Kilaboota jajjaboo Awurooppaa keessaa Real Madrid fi Paris Saint-Germain dabalatee Inter Milan, Juventus, Atletico di Madrid, Newcastle fi Borussia Dortmund kallattiidhaan darbuu waan hin dandeenyeef ramaddii har'aa kanaan kilaboota waliin taphatan baru. Liigii Awurooppaa Leon, Aston Villa, Real Betis, Porto fi Roman kallattiin marsaa mo'atanii darbuu kilaboota 16 hirmaachisuuf gahan. Taphoota dorgommii Awurooppaa torban darbeen dirree ofii irratti kan injifate Aston Villaan Ole Watkins miidhamuun isa yaaddeesseera. Diiniyaas Bashir dabalata isaa qindeesse. 64 Minuten lang lebt der Traum unserer Burschen vom Sieg über eine Top. Liigii Awurooppaa torbee 8ffaa fi xumuraa kaleessa taphatameen Reessa Villa Park irratti kan taphate Aston Villaan injifate. Taphoota 8 keessaa torbaan injifachuun qabxii 21 walitti qabatee garaagarummaa gooliitiin Liyooniin caalamee sadarkaa lammaffaan xumure. Gareen Unai Emerytiin leenji'u Aston Villaan goolii 2-0 durfamurraa ka'uun kilaba Oostiriyaa Red Star Belgrade goolii 3-2 mo'ate. Red Star Belgrade goolii Konaateen daqiiqaa 33ffaa irratti galcheen dursaa boqonnaaf bahe. Boqonnaa deebii geeddaramee kan seene Iyoon goolii lammaffaa garichaa galchuun hamma daqiiqaa 63ffaatti 2-0 dursaa turani. Goolii lammaffaa erga keessummeesseen booda caalee kan taphate Aston Villaan Ole Watkinsiin jijjiiramee gara direetti kan seene Morgan Rogers goolii galcheen gara taphaatti deebi'u boodarraa goolii Troomingis dabaleen itti qixxaate. Yeroon taphaa dilee xumuramuuf daqiiqaan 3 taphataan ganna 19 Jamaldan Jimoo Alobaa goolii injifannoo Aston Villaa galchuun gareen Unai Emery irraane. Jamaldan Jimoo Alobaa boqonnaa deebii Boendiyaan geeddaramee gara diree seene. Gooliin kun isaaf goolii jalqaba Aston Villaaf galchoo taatu meerri ni mul'ises kanuma ibsa ture. Alobaan maatii Naayijeeriyaa Ingilaanditti dhalatee guddate. Gahumsi inni waltajjii Awurooppaa kaleessa irratti mul'ise akka jajamu taasisee jira. Tapha koo jalqabaa Liigii Awurooppaa irratti goolii jalqabaa galchuun koo hedduu na boonsee kunanaafis ta'ee maatii kootiif kabaja guddaadha jedhe. Boqonnaa dura daqiiqaa 35ffaa irratti miidhamee Morgan Rogersiin geeddaramee direedhaa kan ba'e taphataan sarara fuuldura Aston Villaa Ole Watkins miidhamni isa mudatee sodaa kilabichatti uume. Kilabiin Ingilaand biraa Liigii Awurooppaa bara kanarratti hirmaataa jiru Nottingham Forest kilaba Hangarii French Varushin goolii 4-0 mo'atus dura qabxii gahaa walitti qabachuu dhabuu isaatiin kallattiin marsaa mo'atanii darbuuf osoo hin gahin hafe. Nottingham Forest gooliiwwan Igor Jesus 2 galchee fi peenaalitii James Makeetii akkasuma goolii taphataan French Varush Otovos garee isaa irratti galcheen injifatee sadarkaa 13ffaan goolabuun tapha gulaallitiin hiree isaa murteeffata. Liigii Awurooppaa bara kanarratti gahumsa gaarii mul'isaa kan jiru kilabiin France Olympic Lyon kaleessas mo'ate. Lyon taphoota 8 keessaa 7 injifatee tapha tokko qofa mo'amuun qabxii 21 fi goolii 13 tokkoffaa ta'uun goolabe. Gara Giriisii maluun Heokee Ateens waliin kan taphate Olympic Lyon goolii 4-2 mo'ate. Gooliiwwan Olympic Lyon Humbert Kalismeera, Karabeekii fi Rodrigueztu galche. Liigii Awurooppaa bara kanarratti gahumsa gaarii mul'iseen jajamaa kan jiru kilabiin Denmark Midtjylland kaleessas kilaba Croatia Dynamo Zagreb goolii 2-0 injifate. Taphoota 8 taphate keessaa 6 injifatee tapha tokkoon qixaboon tokko qofa kan mo'ame Midtjylland qabxii 19 sadarkaa 3ffaan xumure. Kilabiin
Speen Real Betis dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti kilaba Neezerlaand Feyenoord injifachuun sadarkaa afuraffaan xumure. Manuel Pellegrini kan leenjuu Real Betis gooliiwwan Antoonii fi taphataan garee biyyaalessa Morocco Zazoliin galchanii mo'ate. Taphataan duraanii Manchester United Antooniin goolii galcheen dabalataa kubbaa lammaffaa mijjeessuun halkan dinqii dabarse. Taateen addaa tapha kanarratti mudate miidhama ilma Robben van Persie Shaakweel yoo ta'u, taphataan duraanii Arsenaal leenjisaan ammaa Feyenoord Ruben van Persien yeroo ilmi isaa Shaakweel miidhamee dirreedhaa bahu miira abbummaatiin hammatee yoo ilaalu mul'atee jira. Shaakweel van Persie umrii 19 yoo ta'u, sarara fuulduraa irratti kilaba abbaan isaa leenjisaa jiru Feyenoordiif taphata. Portoon goolii 3-1 Rangers injifachuun sadarkaa 5ffaa yoo goolabu, Sporting Braga, Freiburg fi Roomaan sadarkaa 6ffaa amma 8ffaa qabachuun marsaa mo'atanii darbuuf kallattiin gahaniiru. Referee Sebastian Kiss. Serie A Italy torbe 23ffaadhaan boru Naapooliin gara injifannootti deebuudhaaf Fiorentina waliin taphata. Dilbata dursaa liigichaa Inter Milaan Cremonese Juventus Parma waliin taphatu. Abdurrahman Amin oduu kan akka taanutti simbiraan ga'an gama kootiin xumureeraa sanattaanuudhaanis oduun saatii 7tti fufaa turtii gaarii. Cancellieri, he's through here. Cancellieri, it's a cracker. Serie A Italy torbe 23ffaan har'aa eegaluun hanga kibxataatti guyyoota 5 itti fufee taphatama. Har'a Laasiyoon dirree isaa Stadio Olimpiikootti Genoa waliin taphata. Maurizio Sarriin kan leenji'u Laasiyoon taphoota 6 darban keessaa tokko qofa injifachuun gahumsa gadaanaa mul'isaa jira. Genoaan ammoo Daani'eel De Rossiitiin leenji'aa gara gahumsa fooyyeetti deebi'aa jira. Shaampiyooniin liigichaa Naapooliin morkii waancaa keessa turuuf boru Stadio Diego Armando Maradonaatti Fiorentina simata. Naapooliin Champions League Awurooppaa dirree isaa irratti Chelsea dursaa osoo jiru odarraa goolii keessummeesseen dorgommicha keessaa hafuun amma tapha liigichaatiin gara injifannootti deebi'uuf qophaa'aa jira. Kilaboonni lamaanuu taphoota 5 darban keessaa tokko qofa injifachuun 2 qixaan xumuranii gahumsa wal fakkaataa irra taa'uun waliin morkatu. Oruma Piisaan Saasulloo Hellas Veroonaan Kaagilaarii waliin morkatu. Barella too strong for Sanabria and Boni is through with Lautaro in the middle. Lautaro Martinez! Dilbata Inter Milaan dursummaa isaa cimsachuuf Cremonese waliin morkii cimaa taasisuuf eeggamu. Inter Milaan liigicha qabxii 52 dursaa jira. Cremoneseen ammoo taphoota liigichaa 6 darbaniin hin injifanne. Gareen Kiristaan Kiivuutiin leenji'u Inter Milaan tapha kanaan qabxii 3 yoo milkeesse garaagarummaa liigicha ittiin dursuu gara qabxii 8tti bal'isa. Juventus dirree isaatiin ala Parma waliin tapha biroo dilbata xiyyeeffannoo argateedha. Juventus erga Luciano Spalletti leenjisuu eegalanii gara gahumsaatti kilaba deebi'eedha. Taphoota 6 darban keessaayis tokko qofa mo'ame qabxii 42 sadarkaa 5ffaa irratti argama. The Old Ladies Juventus tapha dirree isaatiin ala Parma waliin taphatu kana yoo injifate qabxii isaa 45 gaachuun sadarkaa 3ffaatti ol siquuf carraa qaba. Komoon Atalantaa Torino Liichee waliin tapha biroo dilbata taphatamuudha. Seeski Faabrigaasiin kan leenji'u Komoon kilaboota gahumsa gaarii mul'isaa jiran keessaa tokko yoo ta'u qabxii 40 sadarkaa 6ffaa irratti argama. Hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara egeree argachuufis morkii waan taasisuuf Atalantaa irraa qabxii 3 argachuuf dirree isaa irratti morkata. Wiixata Roomaan Udinizee kibxata AC Milan Bologna waliin taphatu. Liigicha Inter Milan qabxii 42 yoo dursu AC Milan 47 itti aana. Roomaa fi Naapooliin 43 qixaan 3ffaa fi 4ffaadha. Baay'ina goolii Serie A Italy bara kanaatiin Lautaro Martinez Inter Milan irraa goolii 12 galchuun dura bu'eera. A slight pause, started celebrations, but Como are level. Odeeffannoo teenisa dirree Grand Slam kan Australian Open 2026 xumuratti dhiyaate simbiraan ga'uudhaaf Carlos Alcaraz daqiiqaa muraasaan dura Alexander Zverev lammii Jarman waliin taphachuudhaan marsaa 5 injifachuudhaan xumuraaf ga'ee jira. Novak Djokovic fi Yannick Sinner walakkaa xumuraa tapha biraatiin daqiiqaa muraasaan boodanii taphatu. Eenyutuun injifata kan jedhu ni eegama. Carlos Alcaraz waliin dilbata waancaa Grand Slam kana argachuudhaafis kan morkatan ta'a. Dubartootaan kaleessa taphni walakkaa xumuraa taphatamuun isaa ni yaadatama. Ariinaa Sabalenkaan Elina Rybakina waliin boru tapha xumuraatiin kan taphatanidha kan ta'u.